kutaa kana keessatti garaagarummaa ilaalcha gaarii fi ilaalcha hamaa kan ilaallu ta'a. Hordoftoota hin naqaalii kabajamuuf jaalatamoo hanga xumuraatti nu faana bu'aan affeerraa keenya. Hayyee hordoftoota hin naqaalii kabajamuuf jaalatamoo arrammootu waa'ee ilaalcha irraa kan isiniif kaasu ta'a jechuudha. Waa'ee ilaalcha irraa waan tokko waliin jedhuudhaaf wantoonni nu barbaachisu inni jalqabaa maali? Leenjii kana fudhachuudhaaf sammuu keenya qophii yookiin qophaa'aa taasisuu qabna. Ilmi namaa jireenya isaa keessatti wanti hundaa ol dursuu qabu yookiin immoo wanta kamiyyuu dura wanti beekuu qabu haala jiraatu keessatti ilaalcha akkamii qabaa beekuun dirqama ta'uu qaba jechuudha. Maaliif jennaan ilaalcha kee hin sirreessine taanaan addunyaa kanarratti dachee kanarratti wanti ati sirreessu tokkoon isallee hin jiru. Waan hundaa olitti immoo wanti sirraa'uu qabu ilaalcha. Ilaalchi kiyya qajeelaadha yookiin mootu ilaalcha gaarii qaba. Isa positive attitude jennu san jechuudha. Qannaa amala kaakati. Ilaalcha gaarii qabaachuun immoo ilma namaa qofaan bineensa wajjillee nu jiraachisa jechuudha. Haa ta'uutii jireenya keessatti yeroo baay'ee ilaalcha gaarii yoo hin qabaatin namootaan waa hedduu madaaluu dandeetta. Fakkeenya ilaalchi ani ilma namaa tokkoof qabu akkam jira jettee madaaluudhaaf namootaan duddubbee kiyyatti argu kana guyyaa bashannana isaanii yeroo bashannana isaanii dhufaniitiin iddoo akkanaa kana dabarsu. Iddoo akkanaa kana dabarsu jechuun waan biraati miti. Yeroo as dhufu ilaalchaan isaanii qabu namoonni kunneen yeroo isaanii waan hin taanetti gubanii kubbaa ilaaluudhaan waan garaagaraa ilaaluudhaan yeroo isaanii qisaasessan jedheetiin fudhachuu danda'a. Haa ta'uuti garuu kanaa miti. Ilaalcha gaarii kan jedhamu anaaf kanatti fakkaate qofa kan fudhadhe jechuudha. Akka fakkeenya lakkoofsa 6 fi 9 san jechuudha. Lakkoofsa 6 iddoo kanatti yoo barreesse kanan 6 barreessee fi kan namni biraa 9 barreesse. Lakkoofsi 6 ana bira jirtu sun immoo nama biraatiif fakkeenya akkam taate mul'atti. Ana biratti lakkoofsi 6 taate mul'atti. Ana biratti lakkoofsi 6 taate yogguu mul'attu namicha gama kaan hin jiru biratti garuu lakkoofsa 9 taatee mul'atti. Fakkeenyaaf ani akka qalama kanaa ta'eetiin yookiin mootu bakka qalamaa kana dhaabbadheetiin lakkoofsa sana ilaala yoo ta'e yeroo gubbarra jirutti anaaf kan mul'atu meeqa akkanatti natti mul'ata jechuudha. Qalamni kanatti amma meeqa mul'ataa jira 9tu mul'ata. Garuu yeroo bakka kana akka jalaan ta'e kana ta'eetiin akka namaatti mul'atu kan natti mul'atu meeqa lakkoofsa 6. Dhugaa waloo kennaa jechuudha amma kun. Dhugaa waloo kennaa dhugaa baasuudhaaf bakka 9 kana dhaabbatteetiin 9 ta'uu argitutti 9 jettee murteessuu hin dandeettu. Bakka 6 kana dhaabbattee 6 ta'uu argitutti tasuma murteessuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf wanti guddaan ani isinii dhaamu maali? Jireenya keessatti ilaalchi ilma namaa gargari. Ilaalcha gaarii nama qabu jira. Ilaalcha hamtuu yookiin immoo yartuu nama qabu jira. Ilaalcha dansaa nama qabu jira. Ilaalcha gadhee nama qabu jira. Ilaalcha mootuu bayeessa nama qabu jira. Ilaalcha gadi aanaa nama qabu jira. Haa ta'uuti bakkuma kamuu jira obboleessi kiyya qaalii, obboleettii kiyya qaalii. Ilaalchi kee garuu gaarii yoo ta'e sammuu kee keessatti wanti ati yaaddu hunduu gaarii yoo ta'e wanta hundaa pozitiiv yookiin immoo karaa sirriitti hiikta yoo ta'e wanti sirrii irraa si ugguru yookiin immoo si'ittis tokko isallee hin jiru. Haa ta'uuti yeroo baay'ee maal arginu namoonni jireenya isaanii keessatti karaa sirriitti hiikuu caalaa karaa gadheetti hiikuu, karaa faallatti hiikuu, karaa rakkootti hiikuu waan akkasii filatan. Yeroo baay'ee inni maaf akkas yaadee, inni maaf akkas godhaa, inni maaf akkas raawwataa jenne. Suni siif ilaalcha keetiif akka dhuunfaatti parsanaalii akka dhuunfaatti ati qabachuu dandeessa jechuudha. Namicha raawwataa jiru saniif immoo sirriidha. Sirrii ta'uu isaa ka beektu yoomi gaafa bakka nama sanii dhaqxee bakka isaa buute qofa jechuudha. Yoo hanga bakka nama sanii hin bu'initti abadan tasumaayyuu ilaalchi nama sanii yookiin immoo hojiin ati raawwataa jirtu sun namicha san wajjin wal sii madaalee sirriidha jettee fudhachuu hin dandeessu. Yeroo baay'ee maaltu jira jireenya addunyaa kanaa keessa ani ol ka'eetiin nama tokko qeeqa. Innin sun maaliif mallaqa qabu sanii lafa bituu dhiisee maaliif konkolaataa bitee qeequu danda'a? Kan biraan immoo dhufeetiniin
maaliif konkolaataa bituu dhiiseetiin lafa bita jedhee qeequu danda'a. Fakkeenya inni lafa irratti invest godhe suni akka anaa mul'atetti lafa san irratti invest godhe yeroo meeqa booda bu'aa dabalata caalaa argata kan jedhu yaadeeti. Inni immootu konkolaataa irratti invest godhe suni konkolaachisan taaksii ittiin dalaguu danda'a yookiin immoo promoshina beeksisoota garaagaraa ittiin dalagee galii caalaa kan yaade sanii olitti argachuu ni danda'a jechuudha. Maaliif jennaan akkaataan ani itti yaadee fi akkaataan inni itti yaade abadan walitti dhufuu dhabuu danda'a. Haa ta'uti garuu maal godhuu qabda? Bakka kee qofa osoo hin ta'in bakka isaa sanillee buutee ilaaluu qabda. Dhugaa waloo san beekuu qabda jechuudha. Dhugaan dhuunfaa sirriidha. Akkuma duratti isin jedhe lakkoofsi 6 fi lakkoofsi 9 akkaataa namicha dhaabbatee ilaaleeti malee akkaataa deebii namicha dhaabbatee ilaalee taati malee akkaataa dhuunfatti ta'e san hin taatu jechuudha. Ilmi namaa ilaalchi isaa gargari. Maaliif saba tokkorraa uumame yookiin immoo maaliif afaan kanaan dhaladhe jennee ofitti aaruu dandeenya. Namoonni hedduun ilaalcha gadhee kan qaban ofiifuu jechuudha. Jalqaba ofiif ilaalcha gaarii hin qabaatiin eenyummaan ilaalcha gaarii siif hin kennu kana beeku. Namoonni ilaalcha gadhee qaban fakkeenyis ni kaasa dhalataa biyya kana yookiin immoo Itoophiyaa tahee dhalachuurraa osoo dhakaa Ameerikaa taheetiin dhaladhe jedhu. Dhakaa Ameerikaa taatee hiikaa tokko hin qabdu bara ni bareedda gamoo wayiitu sittiin ijaarama yoo jabaa taate yoo hin ta'in immoo dhakama gatamtee dirree irratti hafte jechuudha. Ani biyya kanatti nama tahee dhalachuu caalaa Ameerikaatti uffata tahee dhalachuu irra filadhaa jedha nam tokko ilaalchisaa. Ilaalcha akkasii sun garuu isaaf gatii akkam akka kennu beektu salbaaja taatee dhuftee Itoophiyaatti uffatamta turte baguma uffata iyyuu hin ta'in namni sin jedhu illee deebii hin dhabamu. Haa ta'uti garuu waanuma kamiyyuu jireenya keessatti kan si murteessu ilaalcha keeti malee eenyummaa kee, maalummaa kee, jabina kee yookiin immoo cimina kee ilaalaniif ilaalcha keettuu si murteessa. Namni maal fakkaata jennaan ilaalcha isaa fakkaata. Namni maal fakkaata jennaan yaada sammuu isaa keessaa san fakkaata jechuudha. Oolmaa kee fakkaachuu barbaadde ilaalcha kee gaarii godhi. Gaafa waan gaarii yaadde, gaafa keessa keetitti gammachuun jiraate, gaafa keessa keetitti waaw homuun jiranii, homuun mudatanii, rakkinni nan tuquu, anarra guyyaa gammachuu bahee, gammachuudhaan galee oolee, gammachuudhaan bula yoo jette, riilii gammachumaan baatee, gammachumaan galtee, gammachumaan oolte, gammachumaan bulta jechuudha. Maaliif jennaani wanni si keessaa bahu suni, humni si keessaa bahu, ilaalchi gaariin si keessaa bahu suni ilaalchuma gaarii ta'a. Killee takka asitti osoo fudhanne yookiin immoo geengoo takka asitti osoo hojjannee amma mallattoo geengoo tokko kenne akkaataa ilaalchaatiin namoonni yaada garaagaraa itti kennuu danda'an. Fakkeenya waan salphaa takka isin fudhadhe. Wanni salphaan suni maali? Mee anam asitti yeroo geengoo tana akkana godhee uumu geengoo tana namoonni akkaataa ilaalchi isaaniitiin yaada garaagaraa itti kennuu danda'an. Geengoon tun isin mul'attiin tokko maal jedhuu danda'a? Kubbaadha jedhuu danda'a. Tokko immoo zeeroo jedhuu danda'a. Tokko immoo tuyyuu luffeedha jedhuu danda'a. Tokko immoo sheeppii dachee jedhee haasa'uu danda'a jechuudha. Tokko immoo tuyyuu lakkii kun zeeroodha jedha. Kun immoo oodha jedha. Namni hunduu waan kanaaf hiikkan inni kennu maalinni akkaataa sammuu isaatiin hiikkaa kennaa jechuudha. Haa ta'uti garuu dhugaan irratti waliin nu galchu maali? Wanti kun geengoo ta'uu isaati. Wanni yaada garaagaraa nama kaasiise illee ilmi namaa jireenya isaa keessatti akkuma bifaan garaagara ta'e, haalaan garaagara ta'e, ilaalcha garaagaraa qaba waan ta'eef. Obboleentii qaalii kabajamuuf jaalatamu. Harboor Inspire irraa Khalil ture hanga ammaatti turtii kan si waliin taasise. Kutaa itti aanu sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti Harboor Media Network subscribe godhaa gara YouTubetiin. Akkuma san immoo tuyyuu gama TikToktiin Harboor Media Network follow taasifadhaa. Horaa bulaa isiniin jedhaa yaada qeeqa komii qabdan kamiyyuu karaalee miidiyaa asitti isinii kaa'e kanaan fuula kanaan na argachuu dandeessu jechuudha. Galatoomaa horaa bulaa deebanaa. Fayyaa